taabtaabii qofaan Walaa warri dhibba lama dhibbaa shantama illee hin galtan. galatooma. Dhibbuma lama dhibbaa shantama gaayis. Wallaahi keemee gaayis nama dhibba tokko nas jettanii nama dhibba tokko nas jettanii ati jirra. Firan qabdu har'a firri keen jiru. Inni dhufan amma dhufe harliibii. Aisha. Yes, godha ammallee taaptaa bara waan guddaa yeroo 4 yeroo 5 yeroo 6 qofa kan achi kana gubbatti gadi bu'a. Asumarraa seenaa asumarraa profaayilii bira jalatti jira. Agartanii amma illi tokko osoo hin darbiin taaptaabii qofaan dhibba jaagee taaptaabii hojjetan silaanullee 200 300 numa ga'uu dandeenya. Hundi keessatti dabaltaa godha. Dabaltaa godha. Qabximmaan tokko walaa fakkaata. Maaltu mataa ganna qabachiisa jiran. Koomenti mantaan hin barreessinaa yaadu. Dhanganaa jedhaa jiraa jedhee sagalee waan beekan gadi qabadhaa jedhee. Ililli 4 ammoo qabata. Namni jirtan irratti ililli 4 yoo jira. Ililli 4 guys 4 flowers. Ililli 4 zana jedhii taa'ee. Lakki ani wanti gaddaaru hin jiru nama narraa du'e ka gadduuf hawuzi billa nagaa qaba. Bara guys ililli 4 abaaboo 4 በጣም ያሳዝናል። Yaa warra uummata yaa koomenti. Amma sanuu sadiin baay'ata please waan qabdu. Kan jiru as keessa. Amiin. Sadiin baay'ata amma waan qabdan push godhaa bakka. Keessa seenuu ka'ee min bilbila. Sadiin baay'ata si banamee tame sadiin amma. Gimana? Sadii. Dua namaaf hin hawwinaa jira. Warri koomentii bismillah. Koomentii babbareessii barreessanii. Koomentii ajaa'ibaa hin badabbu. Koomentii ajaa'ibaa kanatu jira. Kantama qofa taaptaabii wallahi sagal geessa. Ililli takka malee taaptaabii qofaan sagal geessa. Dabil. Koomentiin keessa basna jedhee. Kana malee mul'ata miti garuu. Jiru yaala firoo. Minaa geessisuu ta'e. Qabdu. Atillee har'a firan qabdu nagaaman nagaama. Fira taaptaabii bichaa firri waa kennu hin jiru. Hin jiru. Bizee hundan dhufu. Love. Juju. Mingi kiyya ababaan na eeganii bara galtee bannaan. Annam akkana qaba wallahi galatu. Ililli nama taayimingi naa eegu qaba. Koppilinki godha. Khadija galatoon. Khadija binti Ali. Adabbiin guutuu qabxiin kan kennu. Omo naawil. Taaptaabii ma godha taaptaabii ma nuu mooyanna. Taaptaabitti muddame taaptaab filaan illee kunoo si wajjin taksiisa anillee si wajjin Kami sagaleen si wajjin taaptaa godha illee taaptaa godha. Si waliin taaptaa godha anis taaptaa godha hundi keessa. Anis si waliin. Galatoon mu'az. Yalla.
Tinggal. Sedih banget. Hari banget lah guys. Tap. Mau yo tap. Jamartan kakina waraabadha. Sagaleen keenya jiru tamee fagaata. Sagaleen kiyya hin jiru? Ni fagaata. Silkiin afaan kiyya jala jirti barsi biraayyee malee. Situ fagoo taa'e, situ silkii fagoo kaa'ee waan yoo ta'e malee ani silkiin na bira jirti. Afachaanii. Chaalenjiin kun illee akka firaan qabne jechuudha nuti gadi baasu akka. Ilillee afur gaa'esee yoo jiraatan ilillee afur. Warra achillee inni sun akka fakkaate Zeenabaan ilillee afur kennaa. Abaaboo afur uummata qashti. Nabiraa deemtee ani duudhiyaa arsitti gadabii hasaasa. Maal jechuudha? Maal barreessitan? Namnummaan abaaboo takka qabu hin jiru anama. Bataam yaasaas. Hin jiru namni abaaboo guutu. Bismillah. Nama gaddisiisu. Koppiliit ta'e. Nama meeqa si bira jiraadha firoo? Namni hin jiru tame. Nama baay'ee jiraa himaa si bira. Namni garuu taaptaap godhaaranii namni hin jiruma jira. Guys, mee taap godha. Wayyoo. Namni kudhan as keessaa taap hin godhe. Namni 70 calin jedhee waan ta'e nama 100 turtanii namni 80 calin ta'e waan doolaa. Taap godhu. Uma yoo taap hin godhe. Uma birrii bastanii taap godhu. Akkas gaddee maatii. Irra gamoo taap qofaa dhibba yaa gala. Kottu bayi qaasimu kan jedhu. Eenyuun jedhaa tokko bayi. Dhibbuma takka illee taap galu. Taap godha. Dhibba takka illee ta'uu haa gallu taap godhan. Dhibba takka illee ta'uu haa gallu taap godhan. ما بود حبيبي ما تسوي ربي طب انتوا ما بود بوينا ولا بوينا ميت طب قراتي طب Koomintii isinii dubbisaadha bira akkanumatti. Taame sagaleen kee takka hin jiru walla. Walla yoo ati akkana siite garuu xiqqoon nageessisa yoo achi siite takka nageessisa. Sagalee warra isin dhageettanii warra si sagaleen kee hin jiru. Anuma ragaa warra uummanni direetumaan taaptaa godhudha malee. Hin jira sagaleen kiyya si biraayyee malee rakkoo keetti malee rakkoo kiyya. Rakkoo godhatee kan gurra haala. Gurra keetti rakkoo godhatee barnaati. Mishkilaa'ina. Warra isin ni jira jedhan kun ola. Nama kan hunda keessa si qofatti dhagahamuu dhabu bii chiggirno. Taap godhaa jeega. Seeganuu dhaggeettan taap godhaa. Akka dhibbuma takka illee taap godhaa. Gaara bata shakkala. Bayyesus. Ada firoo. Warri si bira jiru sunniin jechuudha. Yoo anaana miinaan kennin si homaa siin kennan jechuudha qofa. Kaleessa akkasitti puushii godhaa turan har'a eessa jiran? Yoo maalii ta'an? Warri kaleessa nama san hundaan nama tokko dadhabdan har'a eessa jira? Har'allee hin jiran lakkii dhiisi. Xiiqii keessan galchii. Kuma takka illee si kennuu dadhabanii bara adabbiin kuma takkaani. Ara kuma takka gizee lama simmuuni kuma takkaan. Laa wallahi yeroo jalqabaa qofa osoo adabbii malee taphanne sana kuma takkaan namoota. Ayyee.
kuma naa guutaa jiran akkama nu dhaadatasa firan qabu amma si argisiifne miti hiriikina. Taaptaabiin hin jenne bar taaptaabiin umma akkuma numa si guutanii bar warra jiru nama baay'eedha waan ta'eef. Warri qabdan darbaan adaba amma. Push jechaa jirra. Warra sillee taaptaabitti muddagaye. Afaan haasoyinee adabbii qofan fudhannu waa dabiltaa gurguraa qabxii xiqqoo wal fakkii. Allah barkin bala magalti kun gana nama sadi kuat taaptaab godha. Yaada gaa'e siga tuttuqaa warra sirta. Social media kun dhufe. Social media kun kan inni dhufeefi walitti nu qabe. Gamana biyya keessa biyya alaa biyyoota garaa garaadhaan walitti nu qabe. Maaf itti immoo fayyadamnu erga walitti nu qabe. Waliin hin mari'annu dhimma sabaa sirriidha. Ammaa kii kan inni irratti bare gargaarsa uummataa irratti hin bare. Gargaarsa saba Oromoo irratti hin bare. Rakkina saba Oromoo irratti maakii bare. Akkasuma kana maakii fakkaatan hedduutu jira. Gargaarsa sabaa kan godhan maakiitu jira. Kanaafi erga nu bare erga asirratti wal barree immoo itti maaf hin fayyadamnu. Maaliif yeroo hundaa sammuu duwwaadhaan xiyyeeffannoo arrabsootti fiinnan. Dirqama geemii jechuun ko ittiin fataa jechuudha bakka ittiin hiriyoota kee wajjin ittiin taphachuudha miti geemii dhumti fayyaansaa taphaa bar geemii dhumti. Kanaaf geemiif jettee nama kaleessa aarsaa guddaa kaffalaa ture sooshaal miidiyaa kanarratti ol fuutee gad fuutee haadhaaf abbaadhaan yeroo arrabsitu haadha keef abbaa kee ol deebitee mana keessatti arrabsaa jira. Anaanis siinis inni arrabsaa jirtu kun siinis bor tokko dhufe akkasuma arrabsa haadhaaf abbaa kee. Yeroo sana akkasuma maraattaatti sooshaal miidiyaatti ol baatee akkuma ofii keetti nama yaadi. Akkuma ofii keessanitti nama yaada. Please Oromoo namoonni beekan namoonni galeef itti fayyadamaa jiru. Itti walii galaa jiru. Itti hin gammadu baay'een namaa akkasitti walitti qabamu sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee gammadu. Kanaaf iyyuu isin immoo itti fayyadamuu wallaaltanii deebitanii wal nyaachaa jiru. Wal cirachaa jiru. Bona ilaali akkasitti namoota akka kanaa yoo jiraatan nama 10 20 30 taatanii riipoort irratti gootanii nama sana yeroo sanaaf laayirraa baasuu dandeessu. Anamma abbaan abdii erga bara tokkooti baay'ee naxxaaree jira. Ijoollee sikkoo mandoo lola sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa jedheetu guyyaa tokko ijoollee walitti naqaa ture. Dura holoonsaa 83 dha na yaadadha yeroo sana. Harkan isaatii torbatti ani mana isaa seeneen abbaa abdii maaliif akkas goota jedheen abbaa abdii arrabseen bahe. Ijoolleedhaan riipoort irratti godhanan ijoollee riipoort irratti godhanii guyyaa 3 adabe laayivirraa. Gaafa guyyaa 3 deebi'ee dhufu anaan ati Oromoo miti jedheen arrabsee booda nagaa ta'e abbaan abdii jechuudha. Arrabsoon sun achumatti dhaabate yeroo sanaaf. An abbaa abdii Oromummaa isa jibbeen osoo hin taane maaliif kutaadhaan ijoollee walitti natta? Maaliif wal arrabsiistu? Ijoolleen asuma irratti ajandaa godhatu jedhee tanan malee an abbaa abdii baay'een jaalladha. Baay'een isa kabaja. Maaliif dhimma namummaa nama inni anis nama waan ta'eef nama kabaja. Dhala namaati. Kanaaf iyyuu kanadha. Please ijoolleen Oromoo asirratti ajandaa waliin godhatina. Waliin hin guddatina, waliin fammasuun barbaadina, waliin beekamtee argachuun barbaadina. Waliin tokkummaa TikTokii kun haa guddisi maakii jettanii mana maakii dhuftanii gastii irratti maakiin fooloo godhaafi fooloo baay'ee qabdi taanaan fooloo godhaafettee sin guddisuu dandeessu. Garuu maakii gadi galagalchettanii arrabsitaniif hin guddattani. Mubaarak gadi akkasuma ijoollee gargaarsa uummataa irratti yookiis immoo TikTokii kanarraati fooloorii baay'ee qaban gadi galagalchitaniif beekamtiin argattan. Sammuu keessan duwwaa ta'uu argisiisa malee. Kanaaf wanta hin jedhu kanumadha. Yoo isiniif gala ta'e yoo dhuguma dhimmi namummaa isiniif gala ta'e nama arrabsuun mallattoo doofummaati. Ishee kana qofa liqimsaa. Galatooma kanuma jechuun barbaada. Okay, assalamu alaikum. Illu itti hafuuf illu ture jira. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtu hundi keessanuu? Shirra alhamdulillah. Maashaallah tabarakallah maakii iddoo kanarratti argachuun kiyyaa anaaf amma gammachuu tokko haa taatu beeytee namni tokko nama yoo caalu jechuun nama caalu jechuun
nama sadarkaa heddurra gaheetiin agartee ka miidhama heddurra gaheetiin sadarkaa kana gahe miidhama hedduu keessa bahee sadarkaa kana gahe. Ati amma Oromoo kutaa 11 biratti qaalidha. Ija takkaanis ilaalamta. Kasingeen si jala deemee waan barbaade yoo kalaa kutaate san yoo hordofte sanirratti immoo to'atis as deebiteetiin waan tokko yoo kajedhu taate gadi buutta jechuudha. Qabsaa'aan gizee mara ibiddallee liqimset waraanallee of keessatti liqimset waa hedduu of keessatti liqimset mul'ata isaa galmaan ga'a jechuudha. Wanti xiqqashoo isii si jala deemanii akkas jedhanii ijoollee hedduu jala deemanii akkas godhan ni argina. Beekaa callifna. Beekaatis obsaan irra taru jirra. Wallaalaan guyyaa tokko ni barate jenneeti. Wallaala akkasii san yoo irraa callisan malee yoo jala deemanii miti. Yoo jala deemtee hordoftu taate ofillee dhabdaan namallee saballee dhabde. Wallaalaan akka wallaalaa ofiitti haa deemu dhiisa irra. Firu garagalchee firu ol garagalchee firu akka fire haa ta'u. Sirraa wanni bu'u tokko hin jiru wanni sii dabaqu tokko malee. Warri mataa namaa garagalchu warra ofiifuu gadi garagalu ofin argu. Warra quba tokko namatti qabee quba afurii ofirratti ragaa jiru. Ati har'a nama guddoodha. Nama gorsas namaa kennu, nama qarqaarsas namaa godhu. Nama waa hedduun beekamu. Ati waan feetee ta'e kabaja keetirraa garuu hin bu'in. Kabaja keetirraa hin bu'in. Akkasii warra itti aantu fedhusee izee biraa wal dachaa. Naayee galatoomii yaada kee fudhadheetiin jira. Akkasuma guyyaa takkallee waa'ee namatti dhugaa namatti bu'ee hin beeku. Namni yoo warri kaleessa tiktaa kanarra dhuftan argitan hin beekne malee guyyaa takkallee namatti bu'ee hin beeku garuu gizee irra deddeebi'anii haala nama arrabsan beekanii biyya namaa teessanii hanqamta akka nama dhukkubsu gaafa namni haadha keessan isinirraa arrabsee beektan hundi keessan isinii galee jechuun dalagaa takka irratti uummata kanaa walitti dhuftaa dalagaan irratti wal dhufne saba keenyaaf sagalee ta'uu walitti nu fide malee waan takka walitti nu finne gaafa saba keenyaaf sagalee taana jennee walitti dhufnu kana garuu achi keessatti haadhatee gizee arrabsan ni dadhabdee ni kuftaan bikka haadhatii jetti kufuu hin danda'an maaliif ani hin beekne dhiifaa manaaf godha. Ayyee akkam jirtu nagaa soori dalagaa ture maaki. Abshir iluu yee nagaa alhamdulillah. Akkam aarii qabda dhiifama. Wanni jechuun barbaadooni tiktook irratti namni martuu nama hedduu arrabsama. Warra nama arrabsu malee waa hojjechuun beekne jira. Hedduun isaa asirra ni beekna jechuudha warra nama arrabsullee jechuudha. Arraba sanuyyuu nama yoo itti aarte yeroo takka nama arrabsita. Dhumate takka arrabsita akka dhiiraatti callista jechuudha rakkoo irraa hin qabdu ittuma muufatte jechuudha. Kunni warra mana banatee du'een fooraa warsi nama arrabsu asirra guutee jira. Ajandaa godhatu eenyuun tuqee namni naa dhufa barbiyuuf yeroo tokko namni mana banatee si arrabsu nama arrabsu asirratti namni dhufee na laalu eenyuun na laala ajandaa yoo godhe namni na dhufa yoo ajandaan godhe namni natti hin dhufu sii gale beekamuu fedha namni haa dhaga'u kanneen irratti ammoo asirratti ijoollee nagaa inni tuqamanii jechuudha ijoolleen namantu nama maakiin namantu nama arrabsitu nuti dadhabnee ofirraa dhoorguu jalqabne jechuudha maakiin amma bakka dhufne san dhufe siin hin jennu achumatti ati jechuun gaarii miti intala durbaati illee warri si arrabsitan faamilii arrabsitan dhiisa faayidaa isin hin qabu yookiin haadha abbaa arrabsitan sii galee yeroo tokko asirra haadha arrabsina dhugamaanu innuma jenna nullee namni martu qulqulluu miti hedduun isaa haa ta'uuti haati sun hin jirtu haati namaa hin jirtu beeynu arrabsuu malee maal akka taate hin beeynu jechuudha sii galee namoota hedduutti biyya alaa kanatti osoo wal arrabsan dogoggoraan namni sunni miidhamaa ture jechuun miidhamaadha waliin arrabsamu sunni. Kanaaf waan akkanaa ofirraa dhiisaatillee tasgabbaa'ee naarini isaan wanni barbaadanu ati haa deebistuuf haa arrabsituuf waliin walitti dhufte afaan walitti deebifte akkasii yoo arrabsite gabayaa uumama jechuudha. Atillee achi mana banataa innillee achi mana banataa kanarra maakii arrabsa jedhee haasawaa oolaa jechuudha namni itti yaa'aa jechuudha. Kanaaf kana keessallee seenin ati yoo dandeettan ofirraa dhiisaa namaan arrabsinaa ijoollee filtanii arrabsina
jiraatan haga nama hin tuqinitti haga Oromoo hin tuqinitti haga naannoo hin tuqinitti haga nama dhuunfaan arrabsinitti maaliin isin gaana geemii yoo barbaadde kenni dhiisi. Isaan illee yoo danda'anii asirraa kadhatanii jechuudha kan namni kennuuf iyyaa oolanii guuranii isin irra raa jiran jechuudha. Diyaaspooraa caalaa isinii kennaa jira warra Ameerikaa fa'aa jiru caalaa isaantu isinii kennaa warra Kaayiroo kunniin Aslii fa'aa Maakiin fa'aa Mubaarak fa'aa isaantu giiftii isinii kennaa jira dhugaa isinii leenca 3,400,200 isinii kennaa jiran kana ta'u maa isinii godhuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf hidhii isaanii jenna Oromootiyaa walaa kabajnu gaarii miti nama nagaan ta'u fuutanii bakka hin taane fidina bakkuma ofii sanaa ta'u bakkuma jiru bakka nagaa san achuma haa ta'u achi gaffuutanii faamilii arrabsitanii tuttuuxanii miira keessa galchitanii namni aaree gaafa isin arrabse gaafa arraba jalqabe namni dhaabatu hin jiru. Suusiidha arraba warri qara nama arrabse gaayiraruu dadhaban meeqaa jira. Kan nagaa hin ta'u maa tuttuuxan kaaga sagalee sii ta'u kasi bira dhaabatoo ka danda'e maa tuttuuxan kan kanuma jedhaa maakii dhiifama mufatini hin aarini. Mati jabaadhu waanumatti jirtu ofi duuban deebini. Warra asirra jiru kanniin warra mari'atee fa'aa dhufee nama arrabsu jira. Dhugaa siin jedha. Dhufee har'a maal ajandaa gaafna jedhu asumarra tiktookii kanarratti dadhabnee dhiifna jechuudha abbaa barbaadan arrabsanii nama jala deemanii komentii jala nama tiik godhanii jechuudha. Namni asirra jiru jala deemanii arrabsan beekaa. Kanaaf irra hin kaa'atti siin jedha galatoo. Ayyee illuu yee galatooma hundi keessan warri yaadanaaf kan ta'e warri na tasgabbeessan dhiifama hedduun aaree ture galatooma. Anillee baafee maaki amma boodaatti miira keessaa bahiiti waan barbaadanaa jedhu waan barbaadaa jedhu isiiti miira abbaan barbaade arrabsoo barbaade asii gad haa barreessu haa arrabsu azala komentii jalas deemee waan barbaade jedhu ayyee galatoomii obboleessa kiyyaa obboleetti kiyyaa jedhiiti bira darbii isaan ofuma isaaniitiyyuu booda dhiisuu danda'u. Dhugaa dubbachuuf tiiktookii kanarratti hin beekna namoonni baay'een arrabsoodhaan kan beekamtii argatan kanaaf jedhaniiti tarii sun har'a jiraa laata beekamtii kanaan argachuu dandeenya jedhaniiti sun garuu har'a hin jiruun hundumtuu akka kaleessaa miti beeka kanaaf arrabsoo keessan osoo dhaabbattanii